Akkam jirtu daawwattoota keenya televizyiinii OBS irraa yeroo qophii addaa isinii dhiyeessinu irra geenye jira. Qophii addaa keenya har'aatiin egaa wal-dhabdee mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatiin wal qabatee gidduu kana wantoota adda addaatu deema. Kana keessaa immoo artistoonni adda durummaadhaan akkasumas miidiyaaleen tokko tokko walitti bu'iinsa adda addaa okorree akka ka'u akkasumas immoo jibbiinsa adda addaa akka babal'atu adda durummaadhaan artistoonni kan isaan taasisaa jirani. Dhuguma naamusni aartii hojii akkasii deeggaruu okorri jibbiinsi waan akkasii akka babal'atu amantaa da'oo godhatanii waan akkasii raawwachuun inni eeyyamamaayi. Isaanoo maal taajjaban maal argan waan jedhu irratti qophii keenya addaa har'aas kan marratti xiyyeeffachuudhaan artistoota affeerrannee jirra. Taamiraat Kabbada taatee ta'ee taphata akkasumas immoo ambaasaadara nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomaniiti. Jimaa Galataas akkasuma artistiidha taatoo ta'ee taphata akkasumallee barreessaa diraamotaa fi weellisaa Taadiyoos Abdiisaa hojuma aartii kanarratti kan isaan hirmaataa jiranii. Keessummoonni keenya immoo baga nagaan nuu dhuftan. Tibbana mana amantaa Ortodoksii keessatti wal-dhabiinsi abbootii amantaa gidduutti uumamee ture. Sana sababa godhachuudhaan artistoonni keessumaa immoo miidiyaaleen tokko tokko akka duulatti illee artistoonni uffata gaddaa uffachuudhaan mataa addachuudhaan waan akkasii akka babal'atu taasisaa jiran. Isinis hojuma aartii keessa jirtu waan ta'eef sana biraan immoo ambaasaadara nageenya adda addaatis waan ta'eef Taamiraat mee ogummaa aartii keessatti waan akkasii labsuun hin deeggaramaayi. Naamusni aartii akkasii waan isaan yaadanoo hin milkaa'aa waan jedhu irratti akka nu jalqabduun barbaada. Ani artiist Taamiraat Kabbada hojii aartii hundarratti ni hirmaachaa ture. Diraamaa hedduudhaan beekama. Hojiilee hedduu hojjechuudhaan immoo dhaabbata miti mootummaa dhaabbata gamtoomanirra akka addunyaatti ambaasaaddarummaa nagaadhaan Peace Award argadheen jira. Egaa kanaan immoo waa'ee nagaas waa'ee aartiitis nagaan wal qabsiiseeti yeroo baay'ee kanarratti hojjedha. Egaa kanan taajjabe har'a waan baay'eedha karaa adda addaatiin ilaaluun danda'a. Dhiibbuma kaleessa nuyi keessattuu artistoonni Oromoo kan afaan keenyaan afaan Oromoo dubbachuun reediyoo cabsaa jedhamaa ture. Egaa qabsoo sanaan waggootii baay'ee jechuudha. Hambara kana wajjin hin deemu otoo hin ta'in namni waan fedheen akka dubbatu waan fedhe amanuu akka danda'u seerri biyyattiitillee kan itti mirkaneessite biyyoota kana duwwaa otoo hin ta'in biyyoota alaa wajjin jaarraa 21ffaa kanatti biyyoota adda addaa wajjin biyyi Itoophiyaa kun waliigaltee ishii uummattee balbala ishiitiyyuu banaa gootee sabaaf sablammoota kan wajjiniinuu namni afaan isaatiin aadaa isaatiin dubbachuu amantaa barbaade keessatti amanuu ni danda'a. Kana jechuun immoo tokko tokko dhiibee kan kiyya bicha haa ta'u jechuudhaan wal dhiibuun barbaachisaa akka hin taane addunyaa walii galteerti jechuudha. Biyyi kun immoo biyyoota kaan wajjiniinuu keenyarra darbeeyyuu afaan biraatillee amantaa kamiiniyyuu aartii isaatillee karaa kamiin akka gaggeeffachuu danda'u akkatti biyyoota kaan wajjiniinullee aartii keenya waliin hojjennu irratti biyyoonni kun walii galamee jira. Garuu artiistiin akkuma kanarratti fudhate artiistiin amantaa hin qabu. Anaaf maaliif saba hundaa bakka bu'ee hojjeta. Yeroo tokko kan amantaatiin hojjeta, yeroo tokko immoo kan kaanishin hojjeta jechuudha. Walumaa galatti aartiidhaan uummata isaa uummata addaan baasuu hin qabu artiistiin. Hunda isaa walitti qaba. Hunda isaatiif argisiisa. Kanaaf egaa artiistiin kan uummataatii kan jedhamu. Egaa kanaani bifa kana kanan taajjabee akkuma kaleessaa fakkeenyaaf afaan Oromoo dubbachuun yookiin aadaa isaa amantaa isaa hojjechuun kan maan duratti waan haaraa miti nurratti duulamaa ture. Fakkeenyaaf mana tiyaatiraa torbatu jira Finfinnee keessa. Nuu hangaafannu jira ture. Mana tiyaatiraa keessatti har'atti golgaanii uffata gaddaa uffatanii akka nutillee artiistoonni Oromoo aariidhaan kakaanu. Maaliif nuti bittinnaadha mana tiyaatiraa hin qabnu isaan garuu bakka itti mari'atan kana qopheeffatanii itti mari'achaa jiru. Wanni itti mari'atan immoo kan sabaaf sablammoota dhiibu malee kan sabaaf sablammoota walitti fiduu miti. Mootummaanuu kana yeroo tokko tokko of taa'ee ilaaluu dadhabuurraan argaan jira jechuudha. Manni tiyaatiraa mana itti aartiin itti hojjetamu malee mana daangaa qabaatu miti. Mana sabaaf sablammoota walitti kaasuudhaaf itti ijaaramtu miti. Mana aartii mana ogummaa biyya kana nagaa kan fidu jechuudha. Nagaa kan faarsu. Ani akka nama nagaa tokkootitti biyyi kun nagaa kan qabu yoo ati tuqxe mana keetiis abiddiin jira jechuudha.
inni mana isaa abidda isaa tuttuquu laale malee abiddi sun nama biraas akka kakaasu argaan jiran jechuudha. Artiistiin immoo kanarraa guddatee laaluu of laaluu qaba. Ani akkasitti nu gaadha. Ayyee sittan deebi'aa galatoom. Jimaatis egaa aartiin jaalala tokkummaa walitti dhufeenya uummataa hariiroo cimsuu irratti hojjeta. Afaan addunyaayyu jedhama aartiin jechuudha. Aartii kanatti immoo fayyadamanii jibbiinsa uummata gidduutti facaasuun waan amma argaa jirru kun duula akkasii gamtaadhaan hariiroo gaarii dur waliin qabu waliin jireenya uummataa dhabamsiisuun dhuguma naamusa aartiiti waan akkasii irratti haa ta'u maal taajjaba. Akkuma ati jette aartiin afaan addunyaati. Aartiin ija addunyaati. Aartii yookiin saba tokkoof yookiin gosa tokkoof kan hojjettu miti. Namni sagaleen dhageenyirree gurraan caqasee yookiin immoo ijaan argee wanta gocha achirratti raawwatu sana kan irraa baratudha. Ijaa kanaaf aartiin uummata nagaa dhalabsa. Uummata jidduutti nageenyi akka dhufu dhalabsa. As gara keenyatti gaafa deebinu garuu dhimma amma yeroo dhiyoo kanatti uumame keessatti gartuu guddaatu uumameera. Gartuu guddaa kana keessaa immoo aartii umti biyya keenyaa iyyuu eenyu akka fakkaatuuf eenyu akka ta'e kan adda baasee nuu ibsedha jechuudha. Inni guddaan addana keessatti aartii umti biyya keenyaa kun iyyuu kan lagan ceenee fi yookiin immoo kan daangaa ce'een deemnee fi tokko isa kana natti fakkaata jechuudha. So aartiin yeroo hojjetamu aartii is universal jedha akka addunyaatti akka afaan addunyaatti aartiin ofii kee qofaa sitti mana kee keessatti ilaaltu mitiiti akka addunyaatti ce'ee qaxxaamuree uummanni addunyaa arguu qaba. Innan keenya garuu even uummatuma biyya keenyaa irraayyuu adda uf qoodee har'a eenyuuf akka hojjechaa ture eenyu akka ta'e addaan nutti nu ibsaa jira jechuudha. Kana jechuun maa inni biyya keenya keessatti yoo xiqqaate egaa akka dhageenyutti afaan 88 dubbatama jedhama. Afaan 88 kana keessatti egaa afaanuma tokko qofaatiin waaqayyoof lallabna yookiin immoo sagalee waaqayyoo dhageessifna jechuun yakki kana caalu hin jiru akka kootti jechuudha. Uummanni Oromoo afaan isaatiin akka lallabu afaan isaatiin waaqayyo akka dubbachiisu kan kenneefi waaqa. Eenyuun iyyuu eeyyamsiisuu hin qabu kanarratti. Waaqayyo kenneefi eenyuyyuu irraa fudhachuu hin qabu eenyuun iyyuu eeyyamsiisuu hin qabu. Isaanumti iyyuu immoo warrumti kana dalagan iyyuu har'aa warrumti uffata gurraacha uffatan iyyuu sirriidha sabdi kamiyyuu afaan isaatiin dalagee waaqaan kadhachuu qaba. Uummata mana amantaa keessaa baqate deebisuu qaba mana amantaa ijaaramuu qaba jedhaniiti silaati gaaffiyyuu dhiyeessuu qabu turanii. Har'ammoo afaan kun dagaaguun qabu afaan kun deemuun qabu afaan kun bannaan biyyattii bade jedhanii siyaasatti maxxansanii waan kan hojjechuun yaanaafi yakkadha. Aartiin nagaa labsa. Aartiin dhugaa labsa. Dhugaa irratti hundaa'eeti saba afaan isaa dhabeef saba cunqurfameerree sagalee ta'uu qaba. Aartiin malee sagalee nama cunqurfamee fi sagalee maqaa kootiin yookiin immoo afaan kootiin waaqeffadha kan jedhu haa dhaabbatu jedhee gaddaaf hin taa'u jechuudha aartiin. Mee asuma irratti Taadiyoos egaa artiistii qofa osoo hin taane miidiyaan tokko tokkollee waan duula akkasii irratti hirmaataa jiru. Duulli kun immoo walitti dhufeenya uummataa hawaasni dur nagaadha wajjiniin wal jiraatu ija jibbiinsatiin akka ilaalullee gochuu danda'a waan ta'eef waan amma deemaa jiru waan uummataaf uummata walitti buusuudhaaf deemamu kun gidduu kana taajjabaa jirra waan ta'eef hojiin artistoonni muraasni tokko ogummaa aartii jala dhokatanii waan akkasii hojjetan kun tarii waan ati taajjabde maalidha waan isaan hojjetaa jiran waan isaan deemaniif ajandaan isaanii kun yoo milkaa'uu fi danda'a waan jedhu itti dabaleetti nuu kaasa. Maqaan koo Taadiyoos Abdiisaa jedhama. Jiraata Finfinneetis jiraata Waashingtan irraa naannoo Waashingtan DC Ameerikaa irraan dhufe baay'ee galatoomii gaafii gaariidha. Amantaan Ortodoksii kan durumaan duraa kaasee rakkoo kan qabu akka ta'e waggaa 7 dura waan kun sirraa'u akka qabu waan baay'ee barreessaa turre dubbachaas turre warroota jijjiirama infinna mana amantaa kana keessatti jechaa turan wajjiniinis hojjechaa turre. Amantaa fi daldalli tokko ta'uun qabu manna amantaa mana akka suuqitti nagadamuun qabu rakkoolee baay'eetu jira rakkoolee afaaniitu jira rakkoolee uffata aadaallee uffachuun rakkoo ta'e ture jechuudha.
Wanni kun sirraa'uu qaba jedhanii namoota gaafataa turan keessa nama tokkoon ture jechuudha. Akka biyya kana keessatti akka Jimmaan jedhetti afaan baay'eetu dubbatama Itoophiyaa keessatti. Sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiran hunduu hojii amma rakkoolee mana amantaa kana keessa jiran wajjiniin waan wal simachuu dadhabaniif daboodhaan ba'an jechuudha. Amma uummata Oromoo argite beetakirsiyaanni baay'een duwwaatti hafee caccabee inni kaan bakka nan illee itti guddadhee dhaladheetti illee beetakirsiyaana 10 olitti cufame jechuudha. Torbaniin dhiisiiti guyyaa dhiisii torbaniin dhiisii innaa tokko ji'a 3 keessattiyyuu beetakirsiyaanni hin banamne jira jechuudha. Tuullaa bara meeqaatu tuulamee asiin gahamee tuulamee sanatu amma jigaa jira jechuudha. Ta'uun qabu ijoollee keenyatti hin dabarsinu jenneetu ijoollee keenyatti dabarsuu hin barbaannu jedhaniitu abbootiin keenya ka'anii jechuudha. Gaafiin uummanni Oromoos kaasu gaafiin sabaaf sablammii amantaa kanaa kaasan gaafii waaqayyooti jedhee nama nagara kookti. Maa inni kan gaafatan afaan keenyaan lallabna, afaan keenyaan qaddafna, afaan keenyaan faarfannaadha. Gaafii xiqqaadha kan gaafachaa jirru amma uummanni Oromoos sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiran kan gaafataa jiran kan biraa shiratu beetakirsiyaana keessatti hojjetama wanni kun sirraa'uu qaba. Gandummaadhaan afaan tokko namoota dubbataniitu mana barumsaas biyya alaatis carraan kennamaa fi mindaan tokko miti. In dhiibamnees baane waan baay'ee jira. Mandara tokkotu dhufeetu nutu sinoodosiidha jedheetu dubbata. Kanaafu wanni kun jijjiiramuu qaba jedhaniitu haasaan jechuudha. Nutis wanni kun haqa waan ta'eef wanni kun sirrii waan ta'eef abbootii keenya wajjiniin beetakirsiyaana sabaaf sablammii jijjiirama barbaadan wajjiniin dhaabbanne jechuudha. Kan biraa miti uummanni Oromoo aadaa isaa uffatee mana amantii deemuu hin danda'u bar Ortodoksii keessatti akka waan ta'ee akka biyya alaa dhufeetti ilaalamaa ture ilaalamaas jira. Wanni kun jijjiiramuu qaba. Nuti biyya kana biyyi kun kan keenyas kan isaanii qofa miti amantiin kun kan isaanii qofa miti kan keenyas. Uummanni Oromoo amantii kanaaf gatii guddaatti kaffale. Abuna Phexros uummanni Oromoon beeka jedheen amanaa gatii guddaa kaffalan biyya kanaaf ana dhiisaatoo lafni kunillee akka xaaliyaaniif hin bitamne jedhaniitu ofiif xiyyiitii meeqaan du'an jechuudha. Nuuf amantiin kuni nutti hin himamu. Garuu immoo uummanni Oromoo afaan isaatiin akka dubbatu waaqayyo wajjiniin akka wal argu ta'uu qaba. Gaafii xiqqaa gaafan. Wanni kun erga gaafatame booda har'aa miti kan gaafatame baay'isawee waggaa 2-3 dura gaafatamee ture. Macaafni qulqulluun waan sabaaf sablammii akka hin taanetti godheetu ibsa ture. Wanni kun jijjiiramuu qaba. Macaafni qulqulluun Ortodoksii afaan Amaariffa qofa Giiziin qofa odoo hin taane namoonni akka dhaga'an afaan Oromootiin haa jijjiiramu jedhameetu yaalameera kanaan dura jijjiirameeras translaatorii ta'eera garuu uummatichatti hin deemne hin hojjenne tajaajiluu hin dandeenye waan kuni haa jijjiiramu haa hojjetu hojiirra haa ooluudha amma kan gaafataa jirru jechuudha. Uummanni Oromoo kanuma barbaada malee akka amma haasaamutti akka social media irratti dubbatamu miti haqa qabna. Haqa sana namni tokko nurraa fuudhuu hin danda'u. Waaqayyo kana beeka. Waaqayyo immoo nama dhugaa wajjiniin dhaabbata waan dhugaa ta'eefi har'a inni sobaan dhokfamee ture dhugaatti naa ba'u uummatichis abbootii kana wajjiniin dhaabbate addunyaanis laalaa jira. Waan gaafanne waa'ee xiqqaa wayiiti. Innu jijjiiramuu qaba hin jijjiiramas jedhee namana. Kanaafuu waan kana akka sirraa'u irratti hojjetamaa jira. In hojjetamas ta'eeras jedhee namana. Kan biraa gara siyaasatti namoonni jijjiiran jiru. Duruu isaan siyaasa beeku. Duruu isaan mana amantii keessatti daldaluu kana baratanii jiru. Nuti immoo mana amantaa mana siyaasaan ta'u, mana amantaa mana daldalaan ta'u kanuma laalaa jirtanidha. Beetakiristaanonni baay'een
Oromiyaa keessatti cufamanii namoonni baay'een kan dhufan magaala keessatti daldaluudhaaf dhufu. Suuqiin hin banamaa maal jedha birriin qarshiin sun eessa akka galullee hin beekamu. Qarshiin kun sassaabamee mana amantaadhaaf hin oolla yoo ta'e mana amantaa hin jedhamu mana daldalaa jedhama. Kanaafuu rakkoon kun akka hiikamu gaafatame jechuudha. Oromiyaa keessatti immoo manoonni cufaman kun akka banaman akka ijaaraman deebisanii akka ijaaraman gochuu qabna. Kanaafuu wanni kun ta'uu baate garuu amma mirga keenya gaafachaa jirra. Nama hin tuqne akka amantaa ortodoksii Oromiyaatti nama hin tuqne garuu gaafilee qabnu sirreessuu danda'uu qabu jenneetu gaafanne jechuudha akka Oromoo ortodoksii tokkotti. Kanaafuu wanni kun akka sirraa'u gaafatameera. Yoo gaafatamuu baates immoo eenyuyyuu gaafachuu hin qabnu. Mana amantaa Waaqayyoo keessatti lallabamu eenyuyyuu gaafachuu hin dandeessu. Akka waluutti garuu akka Oromiyaattis akka sabaaf sablammittis wanni kun baay'ee gammachiisaa. Uummannis kaka'ee abbootii keenya wajjiniin dhaabbanne garuma fuulduraatti deemaa jirra jechuudha. Ayyee galatoom gara Taamiraatittiin dhufa. Egaa Taamiraat gama aartiitiin alas ambaasaadara nageenyaa kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii taatiitu hojjetaa jirta. Namni tokko afaan isaa ta'uun barachuun afaan isaa ta'uun waaqa isaa waaqessuun akka mirgaati. Mirga isaa yoo hin arganne immoo gara dhiibbaa biraa namarraan ga'uutti deema. Gaafsan immoo nageenyi bu'uura jechuu hin dandeenye. Mirga ofii gaafachuun asiin dura yookiin immoo manuma amantaa kan Sinodosii Oromiyaa hundeessuun mataan isaa asiin dura ka'aa ture waan haaraa miti. Amma bifa duula fakkaatuun haala kanaan gaggeeffamaa jiraachuun isaa kun keessumaa immoo wayyaa gurraacha fi adii wal dorgommiin akkanaa ka'uun kun tarii walitti bu'iinsa uummataa nageenya uummataa booressuu geessisuu danda'a laata? Waan akkasiirraa immoo akkamitti hojjechuu dandeenya waan jedhu irratti tinaa dabale. Duraan dursa egaa biyyi kun rakkoon inni guddaan biyyi kun keessa galte ijaarsa waggaa dhibbootiin keessa ijaaramtee akkatti dhageesse har'a ifa nu baase jechuudha. Waan hundumtuu ifa baase. Maaliif biyyi kun kan bulaa turte already amantaa tokkoon afaan tokkoon aadaa tokkoon waan hundumaa istaatistiksii biyya kanaatitti Oromoon tokkoffaa akka ta'e beeka. Baay'ina keenya hin himama. Kun waan addunyaa irratti Oromoon ammamii ka'e. Garuun Oromoon hammataa ta'uusaa irreecha keenyatti amantaa kamiyyuu kan hin dhiibne ta'uusaa gaafuma sanallee yeroo baay'ee Oromoo kan itti fayyadamaa turan yeroo lolli ka'eef duwwaadha kan Oromoo barbaadan. Deebisee Oromoo magaala keessatti akkan ijaaramne gochuudhaan magaala dhuunfatanii yeroo hundumaa irratti hojjetaa turan. Oromoo baadiyyaa keessatti qonna irratti malee waan biraatiif warqee akka oomishu amantaa isaatillee qarshiitti argata yoo ta'e kanallee nuti hojjechuu qaba. Waan Oromoon hojjetee argatu waan sabaaf sablammoonni hojjetanii argatan kana Oromoo duwwaas miti sabaaf sablammoota hunda dhiiburraan kan ka'e. Bara jaarraa 21ffaa immoo nagaa maali kan jedhudha. Anan kaasuu barbaadu. Nagaa jechuun duraan dursa nama tokkorraa qaba. Nama yoo jaalatte mana kee keessatti maatii kee hin dhiibda taanaan nagaa dhabdee atumtu jechuudha. Kuni Itoophiyaan biyya tokko keessa maatiitu jira. Maatii kana dhiibdee nagaan argattu dura kana beekuun barbaachisaadha. Nagaan jechuun nama hammachuu, nama jaalachuu, nama wajjiniin biyya ofiitirrayyuu darbee biyyoota ollaa ta'an wajjiniin nagaa fiduu jechuudha. Jarri kun garuu waggoota mootummaas kan rakkisaa turan mootummaa kanaan dura jechuun har'a mootummaa irra geenye hin beekna. Afaan keenya dubbachuu erga geenye waggaa 150tti sadarkaa kanarra geenye. Oromoon sadarkaa kanarratti jechuudha. Ofiin of bulchuu amma ga'utti jechuudha. Kanaafuu irreecha keenya irratti nuyi nagaa labsinee jira. Amantaa kamiinuu walqixxummaadhaan waliin nyaatee, waliin dhugee, obaasee, karaa dabarsee waliin jaalala keenya argisiifneera. Isa kanarratti fakkeenya fudhachuu hin dandeenya. Yoo yaadatta ta'e irreecha keenyatti namoonni farda yaabbatanii yoo dhufan magaala keenyaa xureessanii yaanni jedhu Oromoo kakaasaa ture. Kan hunda obsee fardi sun garuu bara Xaaliyaanii kan ittiin lolee Oromoon diina kana biyya kana ijaare ta'uusaa kan argisiisa. Fardi suni garuu yeroo baay'ee kilippii warri artistoonni kilippii ittiin hojjetan immoo argaa jirra. Farduma keenyaan karaa tokkoon arrabsaa, karaa tokkoon dhiibaa, karaa tokkoon jaalala uumuun waan waliif fakkaanne kana waliin makuu ta'a. Kun jechuun biyya kanarratti
kuni bara kana deemsisu. Namni nagaa nama jaalata malee nama dhiibu. Keessattuu artistoonni immoo biyya kana ijaaruu keessatti yeroo lolaa waliin lolaa turre achitti irratti illee wal arginee jira yeroo nuti waa'ee lolaa biyya kamii wajjin yooraan lollee nuti meeshaalee fudhannee lollu isaan waan biraatu hojjechaa turan. Waan hundumaa nuti bulchaa malee namni biraa dhalachuu hin qabu kan jedhu kan argisiisu ta'uusa argisiisa. Namoonni kun hundumtuu namoonni amma uffata uffatanii bahan kun dhuguma amantaa kana keessa jiru jettee soo fudhatte miti argamaa jirra jechuudha waan baay'ee argaa jirra jechuudha. Kana jechuun dhiibbaa biyyoota kaan wajjin biyyoota kaan keessallee kan jiraatan amma waammachaa jira. Namoonni biyyaa bahanii biyyi kun maal keessa taate yoo nuti rakkannee biyya kana ijaaru yoo nuti dhiiga keenyatti gallaqnee fakkeenyaaf waraana Eertiraa fi Itoophiyaa yaadachuu dandeessa. Artistoonni Oromoo amma achi daangaa sanatti lolaa turan. Isaan garuu nutti fayyadamanii yeroo hundumaa uummata kana bakka itti waammatan waama. Kun immoo nagaa fiduu hin danda'u. Egaa akka nama nagaatitti kan inni faarsu yookiin kan inni uummata kanaaf ergaa dabarsuu barbaadu amma bara jaarraa 21ffaa kana keessatti wal dhiibuun kiyya duwwaan ta'a jechuun hin ta'u. Oromoon kanarratti nama kaamiyyuu hammatee akka jiraate hin argisiisa. Biyya keenya kennineef. Biyya keenya hundumaaf kennineef. Oromiyaa keessa sabni hin jiraanne hin jiru. Oromoo kamtu biyya isaanii keessa jiraata yoo jettee gaafatte yookiin afaan sanaan amma mana muuziqaa isaanii ilaaluu hin dandeessa. Mana aartii isaanii keessatti Oromoo fi sabaaf sablammoonni mana tiyaatiraa isaanii keessatti kaarakteriin isaanii kennamu mataan isaa murteessaadha. Oromoo yeroo baay'ee waardiyyaadhaa ol kaarakterii nugusaan kennaniif. Jarroon kun achuma keessattu kaarakterii nugusaa isaantu fudhata. Yeroo hundumaa jechuudha. Kun walqixxummaan hin jiru jechuudha. Yookiin Oromoo tokko of keessa kanneen sabaaf sablammoonni fakkeenyaaf isaan dhibba ta'anii Oromoo tokko ofitti makanii hojjetu. Kanaaf sabaaf sablammaa bakka hin buune jechuudha. Keessattuu Itoophiyaan artistoota Itoophiyaa jedhu kana keessatti kunoo nuun waamne uffata gurraacha uffadhaan koottaa nuun hin jenne nuunillee jechaadha. Nurraa jalqaba odoo artistii ta'e mana tiyaatiraa keessatti yeroo ammaa akkasitti wal ga'uun sunu nuti artistoota Itoophiyaati. Sanuu akka addunyaatti waraqoota arganne maaliif nu waame? Jibba qabanii keessaa filatanii jechuudha. Maaliif nama saaniif ta'u achi keessa iyyuu hin jiru jechuudha. Itoophiyaa artistoota jedhu sunumtu seeraan hin ijaaramne jechuudha. Maqaa sabaaf sablammoota nama lama sadi sabaaf sablammoota keessaa ofitti makanii sagalee guddaa ofii fudhatanii waltajjii guddaa ofii fudhatanii waltajjii dhaqnee hunda irratti yeroo Oromoo ukkaamsan yeroo sabaaf sablammoota ukkaamsan kana garuu nuti akka isaaniititti sammuu bilchaataadhaan isaan dhiibuudhaan otoo hin ta'in jaalalaan itti hiiknee waliin hojjetaa ture. Rakkoo isaanii irratti biyya keenya irratti hojii nu dhoowwitan hin jenneen qayyee keenya irratti amantaa keenya nu dhoowwitan hin jenneen amma har'aatitti obsinee waan baay'ee jira. Obsuun kun immoo nu yoo nu jaalattan malee akkuma isaan nu jibban nus isaan jibbuu dandeenya. Garuu kun immoo Oromoo irraan eegamu. Oromoon maal gochuu qaba? Nagaadhaaf ammas karaa ittiin dadhi mootummaanis immoo kana xiyyeeffatee rakkoo jiru kana hubatee biyyi kun seeraan ijaaramuu qaba. Walqixxummaan biyya kanaa jiraachuu qaba. Walqixxummaan amma hin jiraannetti rakkoon kun dhalachuun hin hafu. Egaa namni tokko mootummaa biyyi kam mootummaa qabda. Namni mootummaa biyya sanaatiif hin ajajamne already biyyi jigdeetti akka jigdeetti ilaalaa jira. Akka nama nagaa tokkotti jechuudha. Kanaaf mootummaan seera kabachiisuu keessatti xiyyeeffannaa guddaa godhee biyyi kun seeraan ijaaramtee humna nama tokkootiin harki micciiramee gara tokkotti kan deemu taanaan biyyi kun hin jigdee ammas taanaan jechuudha. Kana caalaa biyya kana immoo waloodhaan ijaarre malee namni tokko ijaaree miti. Garuu yeroo baay'ee yaadata hundi keenyaa kan arginu gootota keenyarraa ka'uu hin danda'a. Finfinnee kanarratti siidaan gootota keenyaa hin jiru. Yeroo ammaati gootonni keenya biyya kanatti ijaaraman. Sagalee hunda kan lolee kan bira kan siidaan ijaaramuuf kan bira. Kun hundumtuu walqixxummaan biyya kanaa jiraachuu biyya keessattuu Finfinneen egaa akka addunyaatitti magaalaa addunyaa taateerti. Addunyaadhaan walitti dhufeenya gaarii hojjetaa jirti waan ta'eef. Kanaaf biyya kana keessatti walqixxummaan akka jiraatu keessattuu mana tiyaatiraatirraa kaasee manni tiyaatiraa dhuunfaadhaan dhuunfatamee jira jechuudha. Manni amantaa akkasitti dhuunfatamee jira jechuudha. Kun nagaa fiduu hin danda'u. Sabaaf sablammoota keessa walqixxummaadhaan biyyi kun akka fedha isaatti akka biyya isaatti akka naannoo isaatti of ijaaree yoo hin deemne ta'e galii namni tokkichi amma akkan argutti egaa fandiin karaa kanaatiin kenname jechuudha. Namni uffata akkanatti artiistiin yeroo baay'ee hiyyeessa jedhameeti kan haasawamu uffannaa akkanatti uffataniitu bahuun sunu waan tokko argisiisa jechuudha. Karaa amantaa kanaatiin
deeggaramaa turan jechuudha hin argisiisa jechuudha. Kun immoo nagaan fiduu ani maali ijoolleen kaan akkasitti uffattee baatii akkanatti uffata kanaan wantoota fandiinuu karaa biraatiin hin jiraa jechuudha. Kun immoo Oromiyaa irraa kan dhufetu sabab sablammoota irraa qarshii dhufetu iddoo tokkotti taa'ee waan kana biyya kana diiguu keessatti illee waan kana argisiisaa jira jechuudha. Mootummaan ammas ani ergaa kun kan dabarsu biyyi tun nagaa naani akka nama nagaatitti nagaa ta'uu qabdi. Biyyoota kaan nurrallee dabartee biyyoota kaan wajjiniinuu nagaa dhaamaa jirra waan ta'eef akka addunyaattis irratti hojjennaa addunyaan nagaa akka taatuuf biyyi tun nagaa akka taatuuf mootummaan sirriitti xiyyeeffatee rakkoo jiru kana hiikuudhaaf jidduu galeetoo hiikuu qaba. Biyyi mootummaan qabne hin jiru. Mootummaan immoo seeras kabachiisuu qaba. Namni tokko tuqamuu hin qabu. Nu amma yeroo asitti baanee uffannee deemuu iyyuu dadhabneerra nu sodaachisuutu jira karaa adda addaatiin. Eegumsi artiistootaaf godhamuu illee baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Karaatti deemtutu waanuma Oromoo taateef waa uffattee dhufu ati taranyaa dhasiin jiru. Ati maalii dhasiin jiru. Akka nuti ol hin baane akka nuti hin hojjenne. Ani fakkeenyaaf biyya kanarra darbee addunyaarra waraqaa argata. Isaanuu nan caala. Biyya kanatti tokkoffaa garuu kabaja hin qabu. Ulfina hin qabu. Artistoonni keenya deeggarsa hin qaban. Kanaaf artistoonni akka isaanii kana immoo nuti tasgabboofnee bilchinaan haasofnee mootummaa jiru wajjiniin walii gallee akkamitti biyya keenya ijaarra. Akkamitti biyyi kun tokko taati. Akkamitti nuti artistoota ummataati malee artistoo nama tokkooti miti. Maaliif artistiin mootummaa sadaffaadhaa jedhama. Kanaaf nuti tasgabboofnee karaa rakkoo nutti dhufe walqixxummaadhaan tokkummaadhaas nuti ofirraa hin qolan. Kana ta'uudhaaf qophaa'uun nurra jira kan jedhu yaada qaba. Ayyee galatoomii akkuma Taamiraat kaasee durumarraa kaasee seenarraa kaasee olaantummaan afaan tokkoo olaantummaan saba tokkoo aartii keessattis amantii keessattis idduma garaagaraatti yoo deemne mul'ataa ture waan sun sila sirrachuun gaaffachuun waanuma sirrii ta'e otoo jiru duulan haala waliin jirru nuu ta'uu hin dandeenye waan ta'eef qobaatti baanee waaqeffanna waan jedheef doorsisuun ukkaamsuuf yaaluun kun dhugumaani nageenya uummataas fiduu hin danda'ayi. Duulli amma addatti taasifamee mul'ataa jiru kun immoo maaliif barbaachise kan durirraa waan jedhu itti naa dabalu. Ani akkanatti fakkaatutti egaa seenaa duuba deebinee yoo haasofnu mana barumsaatii kaasnaa jechuudha. Mana barumsaatti hunduma keenyatti iyyuu seenaan nutti mamaa nuti guddanneef barachaa dhufnee fi seenaan har'a geenyee beeknu adda addadha. Keessumaa histirii namni baratanii tan jirtu hundumti keessaniyyuu mana barumsaa keessatti yeroo hundumaa kutaa keessatti falmiitu jira. Haga mana barumsichaa yookiin immoo kutaa sana dhiistee haga baatutti ni jira jechuudha. Suni maalirraa kan ka'e seenaa dogoggoraa sana kan barreessame irraan ka'eeti jechuudha. Bara kana keessa keessumaa immoo jaarraa 21ffaa kana keessatti waan kana yaaduun mataansaa jaarraa 21ffaa kana keessa yoo hin jirtu jechuudhaati. Qaamaan jirta malee yaadaan yookiin barumsaan yookiin sammuutiin hin jirtu jedhee yaada jechuudhaani. Karaa gara biraa na yaadadha kitaabni kadhannaa waggaa 10 ta'u waggaa 11ffaa waggaa 11 har'a afaan Oromootiin hiikamee hoteela Ililliitti eebbisame. Keessumaa kabajaa ta'ee pirezidaantii Girmaa Walde Goorgis bakka jirutti Phaaphaasonni hundumtuu bakka jiranitti wanti kun anis keessumaa kabajaa ta'ee hoteela Ililliitti Phaaphaasonni hundumtuu bakka jiranitti eebbisameera. Kitaabni suni garuu achumaan fuudhanii achitti awwaalanii. Guyyaa sana garuu wanti jedhame achirratti nutti himame keessa har'aa kaasee boruu kaasee mana amantaa Ortoodooksii Oromiyaa keessa jiru keessatti tajaajilli kan kennamu kitaaba kanaati kan jedhamu ture. Kitaabichi garuu achumaan awwaalame jechuudha. Kana qofaa miti. Ijoolleen keenya ijoolleen artistoonni diraamaa afaan keenyan tajaajilamuu qabna mana amantaa Ortoodooksii keessatti jedhamee Haayile Mikaa'el fa'aa wajjiniin har'a waggaa 15 kan hojjetamu jalqabame. Egaa isa duuba immoo abbootiin sochoosaa jiraniirra ni jiru jechuudha. Akka har'aa kana ifa hin baasin malee haala sirna isaa wajjin haala seenaa isaa wajjin ifa hin baasin malee hojjetamaa tureera jechuudha. Suma dhiyoo kana waggaa 3 arfan darbe kana keessatti ni yaadanna. Qees Balaayifaa Sinodoosii Oromiyaa hundeessina jedhanii akkaataatti socho'aa turan. Kun hundumtumaa inni sochiin achi keessa jiru suni nutti argisiisaa jechuudha. Sochiin kun immoo afaan keetiin lakki barsiisachuus miseensa kee sorachuu hin dandeessu mana amantaa kees immoo ofii keetiin gaggeessachuu hin dandeessu jechuun sirna kana keessatti hin ta'aare hin taatu kuni dubbiin.
Har'a yeroon kun yeroo kana waliin jettu miti. Yeroo tokkummaatiin biyya gaggeessite biyya ijaartudha. Oromoon amantaa ortodoksii hin diiga miti. Hin ijaara malee. Isa bade deebisuuf malee afaan isaatiin tajaajilamuun afaan isaatiin waaqan kadhadha jechuun isa bade deebisuuf mana amantaa badee jige ijaaruuf malee mana amantaa kana diiguufi miti. Garuu warri maqaa Itoophiyaa dhahaa maqaa amantaa kanaa golgaa godhatanii biyya diiguuf ka'an eenyu akka ta'e argaa jirra. Isaanis Waaqayyo gara tokkummaatti akka isaan deebisu nuti abdii qabna. Isaanis immoo akka godhanis immoo dhaamsa keenyan dabarsinaafi uummanni Oromoo afaan isaatiin tajaajilamuuf har'as eenyuun iyyuu kadhaan naqu. Eenyuun iyyuu gaafachuus hin qabu. Maali mana amantaa isaanii irraati gaafata miti. Afaan kootiin mana amantaa koo keessatti lafa koo keessatti tajaajiluudhaaf eenyuun iyyuu gaafachuun naqu. Uummanni kun bar lafa isaa kutee kenne mana amantaa kanaaf. Manni amantaa kun akka itti ijaaramu lafa isaa qalaada meeqa kutee kenne bar. Waa meeqa kaasuu hin dandeenya. Sa'a isaa dabarsee kenne, lafa isaa dabarsee kenne. Maallaqa isa har'ammoo keessatti afaan kootiin hin tajaajilama jedhe kana maallaqa isaatiin muka isaatiin achii muree lafa isaa irraa mulee maallaqa isaa baasee achi keessatti ijaare malee yookiin bakka jarri kun achii cookanii dhufamee miti kan ijaarameeru har'a. Har'as waan jechuu dandeenyu Waaqayyo tokkummaa isaa kennu gara sabaatti isaan haa deebisu isaanumaan iyyuu. Hoo ta'e yeroo kana keessa uummannis kan jechuu qaba sabab sablammiinis kan jechuu qabani. Afaan keenyan tajaajilamuu qabna jedhee hundumtuu afaan tokkoof harka tokkoon otoo walii gala ta'e bareeda. Akkaataan ammanni deebi'u akkaataan isaan yaadan kuni gara biraatti nama geessa gara tokkummaatti nuun fidu. Ijaa kanaafi Waaqayyo tokkummaa nuuf haa kennu jechuun barbaadan. Tole Taadiyoos Ismee asmarratti waan itti naa dabaltu keessaa egaa uummanni Oromoo keessumaayyuu warri hordoftoota amantaa ortodoksii ta'anii lakki nu gaheera kanaan booda afaan biraatti waaqeffachuu afaan keenya waaqeffannaa jennaan gareen biraa immoo akka waan biyyi kun baddeetti akka waan gaddi guddaan biyya kana mudateetti uffata gurraacha uffatanii mataa aaddatanii sochii duulaa eegalan. Warri kana deeggaru immoo lakki qeen keenya nagaadhaa waan jedhuun wayyaa adii uffatanii waan nama deemaa jiru kunis mirga waan ta'eef deeggaruu qabnaa yaada jedhu kaasaa jiran. Haala kanaan akka biyyi waan baddeetti akka waan gaddi labsameetti waan kana uffachuun sadarkaa sanarraa geessise. Kanaaf immoo tarii furmaata ta'uu danda'a uummata keenyaaf dhaamsa ta'uu danda'a wanti jettu yoo jiraate. Gaafii gaariidha. Odoo ta'uu baatee baay'ee natti tola ture. Mana amantaa keessatti akka siyaasaa dubbachuun seeras miti jedhee nama nagara kootiin. Uffata gurraacha uffanneetu adeemsa sabaaf sablammiin amantaa ortodoksii keessa gaafii qaban kana daayivarti goona jedhanii namoonni yaadan baay'ee miti nama muraasa baay'ee jiran kuni innaadhuma jalqabamu callifameetuma karaa irraa ka'ee miti kan jalqabe. Gaafilee akkuma sila jedhetti gaafilee waggoota dheeraadhaaf gaafatamaa turan sanatu deebi'uu jedhameetu ka'ee jechuudha. Kanaafuu uffanni gurraachi uffatamuunsaa ani rakkina qaba jedhee namanu. Adeemsa isaatu rakkina qaba jedhee nama nagara kootiin. Uffata adiis uffannu nutis adeemsa keenyatu sirriidha malee sirrii ta'uu isaa immoo akka mana amantaa ortodoksitti adii filachuun keenya karaa nagaa deemuu adeemsi keenya sirrii ta'uusaa gaafiin nuti gaafataa jirru gaafii haqa ta'uusaa ibsachuudhaaf kana filanne jechuudha. Uummanni sabaaf sablammii kan filatan akkuma annanii kan addaati uffata kan filanne gaafiin keenya haqaa kanaan duras kan gaafataa turre haqa ta'uusaa addunyaattis sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiran konfiyuuzhiniin akka hin uumamne waan kana adeemsa kana barsiisuudhaaf ummaticha kan filatame jechuudha. Kan biraa artist Taamiraatis artist Jimaanis kaasanii turan. Alaabaa tokko afaan tokko biyya tokko oduma ta'ellee biyya tokko qabna. Yaada adda addaa qabaachuu dandeenya. Akkamitti namni afaan tokko qabaachuu danda'a? Ani Oromoodha. Aadaa qaba. Duudhaa kootiin
afaan kootiin dubbachuun qaba jechuun akka shiraatti ilaalamuun qabu kan jedhudha. Underline waan kanarratti waanuma jaarsummaa maalii kan jedhu miti kun jechuudha. Argiteerta har'allee namoonni torban darbe keessa waan baay'ee argaa turan. Namoota muraasaatu namoota akkan hin jedhamneetu uffata gurraacha uffatee bahaa jira. Abbootii amantaa keenya wajjiniin namoonni dhaabbataa jiran immoo kanuma arginudha. Dorgommii miti baay'ee. Nuti kan gaafanne gaafiidha. Gaafiin sun immoo eenyuyyuu gaafachuu hin qabnudha. Gara siyaasaatti jallifameera, waan baay'ee godhameera, biyya alaatis waanuma hin taane Phaaphaasiin tokko macaafa qulqulluu barsiisa malee hin arrabsu nama ba'e. Waan kana hunda taajjabne jechuudha. Kanaafuu abbootiin keenya immoo uduma arraffamanuu, uduma waan baay'ee irra qaqqabaa jiru uummata kanaaf baanee uummata kanaaf qabsoofna yoo duuneellee amantii keenyaaf duuna jedhanii fuuldura dhaabbatanii nuuf falmachaa jiru. Kabaja guddaa qabnaaf. Kanaafuu inni xuraa'ee amantaa ortodoksii keessatti baroota meeqaaf xuraa'ee taa'ee kana qulqulleessina dhiqneetu ofirraa haqna jedhaniitu falmataa jiru abbootiin keenya. Uummanni Oromoos kanuma, uummanni Sidaamaas kanuma barbaada, Walaayittaan kanuma barbaada. Afaan keenyaan hin beeknu nun barsiisanii dhufaniitu lafa keenya barbaadu malee sagalee Waaqayyoo nu barsiisanii hin beekani kanumatu ta'e Oromiyaa keessatti. Lafa isaa fudhatanii mana ittiin ijaarratu, hin qotatu. Beeta kiristaana sana keessatti garuu kan lallabamu afaan biraati. Nuti afaan biraas hin jibbina jechuu miti. Garuu immoo ijoolleen har'a qubee generation jedhamanii waamaman kun afaan isaaniitiin akka galuuf sagalee Waaqayyoo akka barataniif barbaadama jechuudha. Dorgommii keessa kan nama galchu tokkollee hin jiru. Kanaafuu waanni kun adeemsa sirriiti. Kanaan dura maal jedhu afaan mammaaksa Amaariffaatiin baduroo baree yaarrasa yeellam. Yes of course. Har'a akkuma artist Jimaan jedheet 21st century namoonni baratan, namoonni social media, namoonni websiteidhaan namoota dubbisaniitu dhalate. Namoota kana immoo brain wash gochuu hin dandeessu. Kanaafuu mootummaan akkuma waadaa galeetti amantii keessa mootummaan hin galu, amantiinis mootummaa keessa hin galu. Akkanuma deemuu qaba. Waan qulqullaa'uu qaba. Namoonni immoo balleessan, namoonni immoo akka gara siyaasaatti jallisuu barbaadan mootummaan kanarraa dhaabbachuu hin qabu. Seera kabachiisuu mootummaatti kenname. Nuti adeemsi keenya haqa, namaan hin lolle, dhagaan darbanne, uffata keenya adii uffachuun jechuun nagaa jechuudha. Addunyaa irratti loogoo addunyaati nagaa adii uffachuun. Nuti karaa kanaan deemna. Karaan keenya jallataa miti, sirriidha. Kanaafuu waan kana laaltanii adii uffachuun keenyas addunyaanis akka nuu beeku rakkoo keenya kanaaf ibsachuu baanee jechuudha. Kan biraa uummanni Oromoos ta'u sabaaf sablammiin biyya Itoophiyaa keessa jiran kun amantii ortodoksii kana isaanirraa fudhatameetu seenaan taanee fiid godhamaa turan. Waanni kun kanaan boodatti fufuu hin qabu. Oromoon nagaa jaalata. Oromoon amantii isaa protectii gochuu qaba jedhee nama nagara kootiin. Amantiin kun amantii isaati. Duraanuu irraa fudhatame. Duris waa sadii irraa cabsanii afaan, amantaa, aadaa isaa irraa fudhatan. Amma immoo deeffachaa jira jechuudha. Kanaafuu waan kana laalee uummanni Oromoo akkuma nagaan jalqabeetti gaafiinsa amma deebi'utti karaa nagaatiin qabsaa'uusaa akka hin dhaabne. Kan biraa baay'ee kanan dinqisiifachaa jiru jira. Musliiman jenne, Protestaantiin jenne, waanni kun sirrii akka hin taane obboleewwan isaanii wajjiniin cina dhaabbatanii isaanis sirriidha. Amantaan Ortodoksii afaan Oromoo dubbatamuun isaa sirriidha jedhanii nu wajjiniin dhaabbatanii falmataa jiru. Akka itti fufan barbaanna. Walqixxummaadhaan amantaa tokko qabna, walqixxee miti nuun jechaa jiru. Nutu sin caala, afaaniin sin caalla. Kun hin ta'u amma. Kanaan booda abadan waan ta'uu miti. Kanaafuu uummanni keenya nu wajjiniin dhaabbatee akka gaafiin keenya kun fiixaan ba'u
gochuun dirqama ta'a jedhee nama nagara kooti. Uummanni keenya akkamittiin tokkummaadhaan otoo hariiroon hawaasa keenyaa hin badin akkamitti tokkummaadhaan jabaachuu qaba. Artistoonni akka keessanii nagaa labsanoo maaltu isaan irraa eegama waan jedhutti nu dabaleeti yaada xumuraaf ta'u akka dhaamsatti. Maaliif namni egaa artistiin yeroo baay'ee mootummaadha jechuudha. Mootummaan hundi kan ka'e fakkeenya godhachuudha. Akkasumas atileetota beekamootti fayyadamuu argaan jira jechuudha. Keessattuu warri nagaa labsan atileetonni beekamoon kun jechuun addunyaa irratti kaatanii kan sadarkaa kana dirqisiisaniitillee gara ofiititti fudhachuudhaaf yeroo isaan carraaqan argamaa jira. Kuni dhaabbachuu qaba. Mootummaanis kana sirriitti hubatee xiinxalamee biyyi kun seeraan ijaaramuu qabdi. Seeraan yoon ijaaramne borusitti rakkisa. Dhaloota dhufuutti ijoollee keenyatti rakkata. Ani akka nama nagaatitti kuni namni nagaa nama dhiibu. Addunyaa dhiibu jechuudha. Completely addunyaa kan dhiibame waan ta'eef sagantaan kun sagantaa amantaa miti. Amantaan kamiyyuu kan nama jaalatu malee kan nama dhiibu miti. Kan nama irratti gaddas baatu miti. Amantaan fakkeenyaaf amma duratti loogoo addunyaa boleessiko Taadiyoos kan kaasan alaabaa adiin addunyaan akkamitti ittiin walii galte nagaadha jetteeti. Oromoon yeroo hundaa irreecha irratti nagaa uffata adii uffatee nagaa isaa labsuu sabaaf sablammii odoo addaan hin qabin hunda isaa walitti qabee hammateeti. Oromoon immoo har'a haqa isaati malee kan ofii fidee miti. Oromoo duwwaaf otoo hin ta'in sabaaf sablammoonni kun ammam akka dhiibame han argisiisedha sagantaan kun anaaf. Kanaaf addunyaa wajjiniin akka walitti dhufnu kan taasisu humnaan deemuun eessanuu namaan hin ga'u waan ta'eef nutillee artistoonni Oromoo tokkummaa keenya haa jabeeffannu. Yoggaa jabeeffannu immoo bifa sammuudhaan qaroomeen bifa addunyaadhaan walitti nu fiduun bifa jaalala ibsuun nagaa keenya adii keenya yeroo hundumaa itti fufu addunyaatti walii galee waan ta'eef haqa qabna waan ta'eef addunyaan nagaa barbaaddi waan ta'eef akka nama addunyaatti jaalala keenya nama kamiyyuu wanti duubatti nu deebisu hin jiru nagaa fiduudhaaf jechuudha. Adii uffachuun nagaa fida malee haqa qaba malee haqatu namni gadda qabu yeroo hundumaa waa'uma gaddaati yaada. Egaa kun kan darbe waan ta'eef kan darbe sana duubatti nam fidaa yoo jenne sirratti fe'aa yoo jedhe eenyumtu kan fudhatu hin jiru. Nagaa kabachiisuudhaaf yeroo baay'ee egaa namni nagaa kabachiisuudhaaf nullee carraaquu qabna. Hundi keenyaayyuu anarraa jalqabee jechuudha. Nagaa fiduudhaaf araarsuudhaaf araara keessatti illee nu waaman. Fakkeenyaaf fudhattee sabaaf sablammoota keessa isuma nagaa faarsutillee nuyi keessatti yeroo baay'ee waa'ee nagaati irratti Oromoo keessaa sabaaf sablammoota keessaa jaarsummaa waggaa dhaqan nama keenya nagaadhaaf dhaqellee hin arrabsu jechuudha. Fakkeenyaaf atileet Daraartuu irratti waan gahee argaa jirra jechuudha. Yeroo ishee arrabsan namni kun biyya kana beeksiftee malee kan kabajamtu waan ta'eef artistoota isaanii waggaa arrabsan hin argitu jechuudha. Kunumtillee rakkoo qaba jedha. Biyyi kun nagaa fiduu keessattillee namoota nagaa labsuu danda'anillee hin waaman jechuudha. Yoo Oromoo ta'e yoo saba biraa ta'e hin waaman. Maaliif waan hundumaa waltajjii kana hundumaa numatu hoggana jechuudhaan kan ka'e saba kana nutu bulcha jechuudha. Mootummaan lama immoo biyyi kun baachuu hin dandeessu. Mootummaa tokko qabdi, amantaa tokko qabdi, amantaan garaagaraa illee yoo jiraatu, amantaan maqaa adda addaatiin haalli isaan deeman walitti dhufeenyi isaanii immoo nagaa biyya kanaatiif walitti dhufanii keessattuu amantaan musliimaa Oromoon musliimaan jedhu amantoota hunda wajjiniin namni Oromoo ta'e wal tokkummaadhaan waliif nagaa uumu jaalala wal bira dhaabbachuu jaalalaa waliin akka mo'annu muudhaaf immoo nuti nama ajjeesuudhaaf yookiin nama biyyaa baasuudhaaf otoo hin ta'in nagaa labsuudhaaf tokkummaadhaan walitti dhufuu qabna, dammaquu qabna, wal gargaaruu qabna, wal bira dhaabbachuu qabna, wal jabeessuu qabna. Wal jabeessuu jechuun jaalalaan jechuudha. Jaalalaan walitti dhufnee tokkummaa keenya addunyaa irratti kan ammoo eenyumaa gaafachuu hin qabnu. Addunyaa irratti beekamuudhaaf, addunyaa irratti nagaa labsachuudhaaf wanni nu dhoowwu hin jiru. Amantaan egaa haalli kun akka nuti addaan ciccine hiddi keenya akka addaan ciccite tokkummaa keenya kan diiguudhaaf itti carraaqamee sirriitti itti hojjetamu jiru karaa amantaatiin da'oo godhachuudhaan kan hojjetamu waan ta'eef hundi keenya karaa kanaan nagaa labsuudhaaf tokkummaadhaan adii keenya uffannee yeroo barbaachisaa ta'eet haala seeraan humnaan otoo hin ta'in mootummaa qabna waan ta'eef biyyi kun mootummaa qabdi seeraan gaaffii gaafannu gaafannee seeraan baanee seeraan galuu waan nama biraati irratti illee saba biraati irratti illee dhakaa darbachuu irraa
bilisa ta'uu Oromoon jaalala kan argisiisu waan ta'e bifa jaalala keenya haalatti agarsiisu amantaa keenya akka amantaa keenyaatti waliin bahuu hin dandeenya jechuudha. Kanarratti ergaan koo jaalala akka labsinu akka wal jaalan biyyi kunillee akka nagaa taatu akka nama nagaa tottu nagaan yoo bu'e jarroon nama walitti bu'an kunis akka isaan deemanitti nuti deemuu hin qabnu isaanis akka tasgabba'an biyyi kun akka nagaa taatu ani saba hundaafuu walqixxummaadhaan dabarsa nagaa akka ta'an biyyi kun nagaa taate biyyoota kaan wajjiniin akka nagaa uummannu asumaanaan ergaa koo dabarsa jechuudha. Ulfaadhu jimaanis yaada xumuraa kan naa ta'u egaa dhuguma ajandaan kun ajandaa amantii yoo ta'e abbootiin amantaa haala isaanii danda'ameen akkaataa walii galuu danda'anii dhimma kana fixachuu hin danda'u. Dhimmi kun ajandaa amantii irra darbee gara biraatti jijjiirameera jennee jirra waan ta'eef tarii ajandaa kana keessa akka hin seenneef uummanni keenya akkamittiin of eeggachuu qabu tokkummaan uummata keenyaa hariiroo gaariin hawaasni keenya qabu otoo hin harca'in akkamittiin eegamuu qaba hawaasarra maaltu eegama artistoota akka keessanii kanarraa maaltu eegama waan jedhu yaada xumuraaf naa ta'utti naa dabala. Gaariidha. Uummata keenya irraa taasisee artistoota irraas waan eegamu artistoota kan eegamu haaluma amma hojjennu kanadha. Nagaa barbaanna. Yoo nagaan jiraate nagaatiin hojjenna. Hundumti keenya yoo nagaan jiraate waliin teenyee haasofna. Eenyu wajjin iyyuu walitti bu'iinsa uumuun barbaannu eenyu wajjin iyyuu walitti bu'uun barbaannu. Garuu asirratti waan beekamuu qabu tokko uummanni keenyas jechuudha. Waa hunda danda'ee jiraata. Lafti isaas hin danda'a. Namni isaas hin danda'a. Baatee jiraata. Isuma baatee jiraatu kanarratti lakki bu'een lafa deema jedhee immoo lafa buusa. Rakkoon hin jiru jechuudha. Ijaa kanaafi uummanni keenya haga yoonaatti nagaatiin deemaa jirra. Mana namaan dhaqnee, gola namaan dhaqnee, qe'ee namaan dhaqnee, mana namaa dhaqneen kadhanne, daangaa namaan ceene, lafa keenya irratti, qe'ee keenya irratti afaan keenyaan amanna, afaan keenyaan kadhanna jedhee isa kana immoo karaa nageenyaatiin hin gaggeeffachuuf mirga qaba. Har'as uummanni keenya borus karaa nageenyaatiin amantaasaas lallabasaas ni gaggeeffata. Mana amantaa Ortoodooksii Oromiyaa cinaas ni dhaabbata jedheetanii yaada akka kootti hin dhaabbatas. Artistoonnis kanarraati waan adda ta'e hin jiru jechuudha. Tarii akka artistoota warra kaanii waa hundumtuu sii mijaa'ee hojjechuu dhiisuu dandeessa. Dhimmi kun waan maallaqni naa mijaa'ee miti. Dhimma maalummaati, dhimma eenyummaati, dhimma oromummaati. Dhimma oromummaa koof, dhimma maalummaa koof, dhimma eenyummaa koof immoo eenyuun iyyuu mirga gaafachuu hin qabu. Abbaa mirga kootti natti dhufe mirga keen sarbasiin jedhe immoo namni callisee ofirratti hin dhiisu ofirraa deebisaa jechuudha. Seerris akka irraa deebisu godha jechuudha. Ijaa kanaaf kuni dhimma maallaqaa miti. Jarri amantaa dhiisanii gara siyaasaatti geessaniiru. Nu immoo dhimma siyaasaa miti afaan keenyaan lallabanna, aadaa keenyaan lallabanna, duudhaa keenya kabajannee ittiin deemna jenneerra. Kan ammoo isaanis nu dhorku jennee yaannu nu dhorkuus immoo hin danda'ani. Haga yoona afaan isaanii guddifneerra tajaajilleerra. Har'a immoo ofitti deebi'uu yakka miti. Sabaaf sablammiin. Karaa gara biraa Waaqayyo hunduma keenya iyyuu uummata Oromoof tokkummaa kennu. Tokkummaan yoo jiraate waa hunda ofirraa deebisuu dandeenya. Dhimmi kun dhimma amantaa qofaa miti. Dhimma siyaasaati. Dhimma siyaasaatti immoo isaantu geesse. Nuti dhimma amantaati jenna isaan dhimma siyaasaatti geessaniiru. Dhimma siyaasaatti gaafa geessan immoo paartiin adda addaa jirurree amantaan adda addaa jirurree gaafa kana oromummaadha waan ta'eef tokkummaatiin hin dhaabbannaa jechuun barbaada. Abbootii keenyas isin cinaa jirra jabaadhaa waan dandeenyuuni daangaa namaan ceene mana namaan seenne hankeenya irratti immoo hankeenyaan fayyadamna jechuun yakka miti. Ijaa kanaafi hundumti keenya iyyuu waliin dhaabbannaa ulfaadhaa itti cimaa jechuun barbaada. Ayyee daawwattoota keenya televizyiinii OBS irraa qophii addaa sababeeffachuudhaan artistoota keessaa artist Taamiraat Kabbadaa akkasumas artist Jimaa Galataa fi artist Taadiyoos Abdiisaa keessummaa godhanne dhimma haala yeroo irratti kan waliin qopheeffanne kan hangammaatti hordofaa turtaniidhaan waliin turtanii waan hordoftaniif isin galateeffanna. Keessummoonni keenya immoo artistoonni keenya ulfaadhaa galatoomaa jiraadha isiniin jedha. Galatoomaa. Ayyee.